Dhuguma ulfi abbaa warraa nama jibbisiisaa yookaan abbaa manaa nama jibbisiisaa kan jedhudha. Dhuguma haadholiin yeroo ulfaa abbaa warraa yookaan abbaa manaa isaanii ni jibbuu kan jedhudha. Kanneen kanaan dura daa'ima qabdan dhuguma yeroo ulfaa abbaa manaa keessan jibbitanii beektu? Yoo jibbitan hoo maal isaa jibbitan mee of gaafadhaa. Yoo dhuguma immoo yeroo ulfaa abbaa warraa isaanii ni jibbu ta'e maaliif kun kana ta'a? Furmaan isaa immoo maali kan jedhu mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Yeroo ulfaa abbaa warraatti yookaan abbaa manaa isaaniitti haaruu, dheekkamuu, loluuf jibbuun kanuma beekamudha. Akkasumas kanuma eegamudhas. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo ulfaa dubartiin tokko abbaa warraa isheetti haaruu jibbuun noormaalidha jechuudha. Kanuma eegamudha. Akkuma beekamu yeroo ulfaa dabaluu garaan sababa gadameessi guddataa dhufeef dabaluu garaan dabalata wantoota hedduuti haadha sana biratti jijjiirama. Yeroo baay'ee mucaa godhachuuf waan jedhaniif gammaduun yookaan gammachuu qabaachuun beekamaadha. Haa ta'u malee gammachuu qofa miti. Jijjiiramni qaama yookaan jijjiiramni miiraa dubartii ulfaa biratti mul'atu. Akkuma kanaan dura kaasee akkasumas yaadda'uu, yaaduuf aaruun ni baay'ata. Takka takkas tasuma osoo haasa'aa kolfaa taphataa jiranii dafanii aaruun kanuma beekamudha jechuudha. Kun yeroo ulfaa waanuma eegamudha. Kunis egaa akkuma kanaan dura barnoota garbiraa irratti kaasuu yaalee sababa mataa isaa qaba. Sababa kanneen keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa jijjiirama hormoonii qaama haadhaa keessatti dhufudha. Yeroo ulfaa jijjiiramni hormoonii qaama haadhaa keessatti dhufan hedduu jiru. Isaan keessaa tokko akka miirri haadhaa yookaan akka dubartiin ulfi sun miirri ishee dafee dafee jijjiiramu. Takka aaruu, takka gammaduu, takka kolfuu, takka dheekkamuu akka dhufu taasisa jechuudha. Kun immoo kan miidhu yookaan kan inni irratti mul'atu abbaa manaa ishee irratti haa ta'u malee yeroo hedduu haa ta'u malee namni ishee qunnamu kamuu wanta kana fiil gochuu danda'a. Mana keessa namni jirus haa ta'u bakka hojiitti osoo taphataa jiranii waan salphaa haaruu baay'ee haaruu akkasumas osoo kolfaa jiranii dheekkamuun kanuma jiru jechuudha. Ispeesifikaalii gara abbaa manaatti yoo dhufne haati ulfaa tokko yookaan dubartiin ulfaa tokko maal yaaddi abbaan manaa kun dadhabbii kee naaf hin hubatu. Dhiibbaa ulfina irratti fide naaf hin hubatu. Yaaddoo fi dadhabbii tokko malee ofiisaa akka barbaade nyaata. Akka koo ol guurraa yookaan tuttuffiin ittiin baay'atu nyaata san jibbisiisu. Akka barbaade socho'aa, akka barbaade deemaa, akka barbaadetti ciisaa, akka barbaadetti rafaa kan jedhu kun yaada isaanii keessa jira jechuudha. Akka koo ammaa mana fincaanii hin deemu kan kana fakkaatu waan yaadaniif abbaa warraa waliin wal dhabuu fi itti haaruun ni jiraata. Egaa maadha kuni yeroo kana immoo sirumaa jijjiiramni hormoonii qaama ishee keessa waan jiruuf waanuma xiqqoo yoo aarte aariin sun baay'ee egzaajureet waan ta'uuf sagalee guddaadhaan itti dubbachuu fi baay'ee walitti bu'uun dhufuu mala jechuudha. Keessumaa akka qorannoon agarsiisutti wantoota hedduu yeroo ulfaa'aati abbaa manaa ishee irratti jibbitu keessaa tokko kan olaanaan fooliidha. Foolii qaama abbaa manaa ishee baay'ee jibbuun isa olaanaadha jedhamee ka'a jechuudha. Haa ta'u malee wantoota hedduu jibbuu dandeessi. Amala isaa ta'uu haaluma abbaa manaa wantoota hedduu irratti jibbuu dandeessi yeroo ulfaa'a. Kun kanuma noormaalidha, kanuma eegamudha jechuudha. Ka'umsi isaa kana yoo ta'e furmaanni maali yoo jenne kan jalqabaa boqonnaa ga'aa taasisuudha. Boqonnaa ga'aa qabaachuu qabdi haati ulfaa tokko. Boqonnaa ga'aa fudhachuun dadhabbii qaamaa akkasumas dhukkubbii dugdaaf kan kana fakkaatan waan hir'isuuf akka isaan dafanii naarree isaan gargaara. Dafanii naarree taanaan immoo wanti kun hin dhufu jechuudha. Abbaa manaa jibbuu walitti bu'uun. Yoo dadhabaniiru ta'e yoo boqonnaa ga'aa hin fudhanne ta'e hin dadhabu. Dadhabbii qaamaa qabaachuun kun immoo abbaan manaa kun dadhabbii kunaan hubatu kan jedhu fida. Kun immoo walitti nama buusa jechuudha. Akkasumas egaa sa'a tokko yoo dhaabbatan daqiiqaa 10 taa'uu hojii sa'a tokko dhaabbachiisuu hojjetan yoo deeman daqiiqaa 10 ta'anii boqochuu guyyaa guyyaan daqiiqaa 30 naappii fudhachuu akkasumas immoo halkan sa'a 7 hanga sa'a 8 sirriitti rafuun barbaachisaadha. Lammaffaan of haaromsuudha. Riichaarji. Of haaromsuun karaa hedduudha. Ni jalqabaan sosochii qaamaa taasisuudha daqiiqaa 20 fi 30 guyyaatti. Nyaata gaarii nyaachuudha. Kuduraalee fi muduraalee adda addaa. Akkasumas wanta isaan gammachiisu taasisuu. Isaan kun egaa bifa ittiin haati yeroo ulfaa of haaromsitu yookaan riichaarji gootudha. Inni sadaffaan haalaa fi bakka nama aarsurraa fagaachuu. Mana keessas ijoolleen jiraannaan bakka hojiis wanti nama aarsu jiraannaan irraa fagaachuu. Akkasumas hojii ciccimaa fi hojii baay'ee nama dadhabsiisu gurguddaarraa fagaachuu yookaan hir'isuu. Qabxiin arfaffaan waliin mari'achuudha. Dursanii beekanii ulfi dadhabbiif bu'aa bayii akka qabu beekuun wal mari'achuu
yeroo wanti adda ta'e isheetti dhaga'amu dadhabbiin aariin abbaa manaa ishee dhoksuurra nan hubatachuurra abbaa warraa isheetti himtee waliin furuuf carraaqudha. Qabxiin biraan dursitee beekuu dirqama. Yeroo ulfaa abbaa manaa ofiitti aaruuf jibbuun kanuma jiru waan ta'eef kana sirriitti beektee yeroo wanti kun ishee mudatu kun amaluma ulfaadha jettee baay'ee aaruu dhiisudha. Kana malees egaa haati qofaan hubachuutu hin ta'in dubartiin ulfaa sun yeroo waa aartu amala ulfaadha wanti kun jettee salphistee ilaaluu qofa osoo hin ta'in abbaan manaallee yeroo haati manaa yeroo ulfaa waa aartutti dheekkamtutti jecha cimaa dubbattu amala ulfaa yookaan jijjiirama hormoonii yeroo ulfaa dhufeen kan ka'e akka ta'e hubatee keessumeessuu qaba jechuudha. Salphisee ilaaluu qaba. Akka hubachiisaatti humnaa ol aaruun kun wanti kun baay'achuu fi humnaa ol ta'uun torban lamaan on yoo irra ture yoo jireenya maatiif hawaasummaa ishee jeeqee nageenya ishee irratti rakkoo qabaachuun dabalata. Yeroo dheeraa aaruun istirees hormoon akka gadhiifaman ta'a. Hormooniin yeroo aarii gadhiifaman, hormooniin yeroo aarii gadhiifaman immoo daa'ima gadameessa jirullee waan miidhuuf ogeessa fayyaa mariisuun furmaata barbaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.